maqaan kiyya Kamaal Musaa Abdullaatiin jedhama. Teessoon godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsooti. Baankii Raamistana miseensa ta'eetiin sheeriis bitadhee akkasumatti illee fakkaataa obboleeyyan kiyyaatiif dhaamsa dabarsuudhaaf asirratti argame. Carraa kana argachuu kiyyaaf illee baay'een itti gammadee jechuudha. Dhaamsileen hawaasa keenyaaf dabarsuu baadiyyaa, magaalaa, qotee bulaa, daldalaa carraan kun dabree ta'etuun qabaachuu mootummaan illee yeroo daangeessee baankii tana yeroo as gabaabsee daangeessee kaapitaala illee ol kaasee ammoo nuti carraa qabna durarra waan eegallee carraa kana fayyadamnee fakkeenyaaf ani miiliyoona 10 bitadhee jira. Akkasumatti uummatiyyaaf ni bitee obboleessa kiyya bitee shariikan kiyya hundaallee ni bichisiisee akkasumatti illee namoota biraatti illee bichisiisuudhaaf itti deemu jiraachuu kun maaliif carraa nu dabruu hin qabne firii baruu arra horachuu danda'u qabnaa jechuudha. Waan borutti oolu arra horachuu danda'u qabnaa. Akka sabaattis ta'es akka amantiittis ta'e carraa nu dhufe kana itti fayyadamnee dabarsuu hin qabnu fiinxa baasuu danda'u qabnaa jechuudha. Nuufis seenaa hojjechuu qabnaa. Baankii Islaamaa tana gad dhaabuudhaafis seenaa hojjechuu danda'u qabnaa. Kanaaf hawaasni keenya baadiyyaa, magaalaa, daldalaa, qotee bulaa baankii Raamistana irratti hirmaatee sheerii kana akka bitatuun dhaamsa dabarsuu barbaada jechuudha. Maaliif wanni hundinuu hawwachuu qaba hawaasni keenya daldalii biyya tanaa guututti baankii irratti rarra'aa akka rarra'e namni keenya hubachuu danda'u qaba. Baankii jechuun mootummaa takka jechuun mataa siituu baankii jechuun. Kanaaf hawaasni keenya waan kana hubatee waan boruun fayyadaa akka sheenootti sheenaa fi eegeen gabu duwwaati jedhanii osoo gaafas akkas taane jennee booda dubbachuurra arra yeroo qabnaa itti fayyadamnee maallaqa kan xiqqaa harkaa qabnu hadalagaatis irraa hambifannee sheerii tana binnee baankiin akka ammas dhaamsa tokko haamni asirratti ibsuu barbaadu shakkiin hawaasa keenya keessa jirtu waldayoota amma dura maqaa adda addaatti hundaa'ee hawaasa irra dhiibbaa geessee hojii maallaqa nyaatee akkasitti yaadaa turan. Garuu baankiin akkasii miti. Baankii jechuun waan mootummaan ta'u waan namni harkaa kaa'uu hin dandeenye. Kanaaf namni shakkii qabullee shakkii keessaa ba'ee baankii tana sheerii bitatee abbaa sheerii abbaa baankii akka ta'u akkasumatti illee obboleeyyan keenya kan biyya alaa jiranis Kanaadaa haa ta'u, Saudi Arabiyaa haa ta'u, Austraaliyaa haa ta'u, USA haa ta'u isaan illee qooda irraa fudhatanii nu wajjis gad dhaabuudhaaf abbaa sheerii ta'uudhaaf illee akka tahan taatuun dhaamsa dabarsuu barbaada jechuudha gama fayyaan.